haati isaa maal haadha maqaa Oromoo abbaan isaa eenyu abbaa maaliin maqaan dhoomu dhugaan jiru abbaan inni Oromoo miti namichi kun abbaan isaa Oromoo miti soba kana hundaa Oromoo hubatu namichi kun Oromoon kan jedhu kampeen deemamu jira namichi kun diina Oromoo Amaara Oromoo keessa guddate kanaaf kaama deemaa jiru abii deemaa jiru diinummaa isaa kayoomuu caalaa irra bobba'ee kan jiru waan ta'eef Oromoon dura dhaabatuuf takkaanfii olaa tokkummaa isaa qibsa durii facaina kan irraa damdamachiisu jira kan jedhu qaba gama kiyyaan galatoo. Ayyee sillachuu galatoomaa amma waan gaarii kaaftanii obbo Libaan illee Abiy Ahmad siidaa ijaaruun suni seenaa Oromoo dho'isuu fi seenaa Oromoo dho'isee keessattuu dhaloota ammaa kana keessa sammuu uummata kana keessa uummata dhaloota ammaa kana keessa haqee akka dhaloonni ammaa kun Itoophiyaa san jaalatan akka dhaloonni ammaa kun seenaa Minilik jaalatan seenaa ofii dagatan ka jedhu sanii dhaanollee akkasuma asin durallee asin marruu akka yaadattanitti walgayii Horoo Amaaraa jedhamu tokko irratti Amboo irratti ka godhame tokko keessatti warrummaan OPDO kun Addisuu Araggaa aanole ka jedhamu hin jiru Oromoof Amaara wal lolchiisuuf waan akkasii tarrakanii yookiin uumaniitiin burqaa zimmitaa uumetiin akkas katabame malee aanole seenaan aanole hin taane jedhee nama dubbatu. Nama argitaniitiin seenaa Oromoo aanoleetu waakkatan waan Oromoorra gahee waakkatanii akkuma reefu obbo Liban jettan Shimallis Abdiisaa Minilik waliin footoo yoo ka'eetiin jedhe nama ajaa'ibsiisu OPDO'n seenaa Oromootu waakkataa jirti. Shimallis Abdiisaa fa'aa wannoonu kenna jedhaa jirti Adwaanuu kennaa seenaan Itoophiyaatu nuhi Itoophiyaa caalaa nuhi Itoophiyaa nuuf hin jedhaa jiru. Itoophiyaa Minilik ijaare isaan Itoophiyaan caalaa nutu Itoophiyaa nuuf hin jedhaa jiru. Kanaaf nama ajaa'ibsiisu OPDO'dha. Ka jara sanii nama ajaa'ibsiisu. Mee reefullee waan gaarii tokko kaaftanii jettan. Dorgommiin jiru Tigree fi mootii Tigreetii fi mootii Abashaatti Maraayyuu jara kana lamaantu wal dorgomaa walirraa aangoo fudhataa wal fixaa jettan. Ammallee moo ka fakkaateetiin jedhu amma lola ammaa kana yoo laalleetiin jenne Tigree fi Abashaan wal lolaara. Tigree fi Amaaraan wal lolaara. Dhugaa yoo dubbanneetiin jenne. Jara lama ristii deeffanna. Amaarri akkuma bara abboota kennaa seenaa abboota kennaa san Itoophiyaa teenna tiiffanna seenaa abboota kennaa san deeffanna jedhanii maqallee baafatanii Minilik Birgeed jedhan ijaaratanii ka dhiyootanaayyuu uummata kennan ittiin fixaniitiin jedhan wallutti waan yaadatamu. Kanaaf san fudhatanii seenaa abboota kennaa san deebifna jedhanii seenaan abboota isaanii dalagame akkuma reef kaanneetiin jennu seenaa bada xuraayaa uummata biraati irratti dalagan waan isaaniif gaarii haa ta'u malee uummata biraatiif sabaaf sablammiilee gara biraatiif waan badii irratti dalaganii sanyi duguuggaa irratti dalagan san seenaa san deebifna jedhaniitiin deema. Mee har'a yoo jarri seenaa kana deebifna jetteetiin maqaa Minilik san ol kaaftee Minilik Birgeed jettee uummata kennallee loltee Minilik TV jettee waan maraa akkasittiin naashinaalizimii yookiin immoo finxaalummaa jaraa kana deeffatteetiin mataa ol qabatteetiin jettu akkuma bara Minilik sanitti bulchaan Amaaraa naannoo Amaaraa haasuun kitat jedheetiin uummata yaa'atiin nu gargaara jedheetiin Tigreetti duulchisaa jira. Kana keessa immoo uummanni kennallee sobaa fi gowwummaadhaan dhaqaniitiin Minilik Birgeed kana waliin dhaabatanii Tigree lolaa jirta. Ani ijoolleen kennan ka Oromoollee kichuu citaa jira. Mee kan akkamitti ilaaltu? Oromoon isaan bira dhaabateetiin lola isaan hin fakkaanne fi waan isaan hin galchineef kan akkamitti ilaaltan? Obbo Leenjisoo. Ogga galatoomii dhugaa kaafii bareedaa kaafte. Amaarin if Tigreen tokko saba tokko Absiniyaa kafin jedhan Itoophiyaa ke jedhu Itoophiyaan impaayera Absiniyaan uumte waliin uuman. Jarri lachuu aangoo irratti jireenyuma isaanii aangoo irratti tokko irraa fudhataa tokko irraa fudhataa tokko gabbaa. Garuu dhuma irratti akkuma mati jette gaafa Minilik Yohaannis go'ee irraa qabee Amaaratti dhuunfate aangoo. Waggaa dheeraaf jechuudha. Jaarraa hagamii dhuunfatanii waa hundaa argatanii jechuudha. Tigreen akkuma beekamu waggaa dheeraan booda bara 1991 hireen isaan gahee jechuudha. Amma hiree isaan yoo gahu kun biyya Oromoo biyya kibbaa kana keessatti waan asiin dura arganii hin beekne keessa seenan.
seenaa isaanii keessa arganii hin beekne qabeenya aangoo saba hagaa biyya hagana bulchuu argatan saamuu akkanaa argatan. Kana godhuuf maali akkuma isin beekamu warra isaan wajjiin uumatanii OPD uumatanii dhufan. Isaan qabatanii akkam Oromoo ofii biyya saamoota saaman jechuudha. Jarri kunin. Saaminsi isaan godhan kun maali garamni oofam amaree amma. Maaliif Oromoo adda deebee maaliif isaan wal lolaaru amma kun aangoo isaanillee deebi'uuf lolaaru. Kuni gadi dhiisuuf lolaaru amma. Qabadhee amma akka duraanii si gowwoomee gadi dhiisu. Amma deebi'ee wal irra du'aaru. Oromoon kana lolaaru amma kun irratti. Oromoon maaliif lola? Diinni lachuu ka isa nyaataa ture. Diinni lachuu ka isa dhabamsiisaa ture. Diinni lachuu ka isa saamaa ture. Diinni lachuu yakka qasaa irra hojjataa ture. Ijoollee isaa daa'ima isaa dubartii isaa ka dhabamsiisaa ture. Biyya isaa ka diigaa ture. Oromoon maal jedhee eenyuuf lola jedhee Amaaraaf tumsuuf deema. Dheengadduma kana waan Walloo irra godhan hin beeku. Nama lafaa fixanii jireenya daa'imaa dubartii mana itti gubanii waan dheengadduma godhanii Oromoon Walloo ta'aa hin beeku. Adda gad ba'anii waan isaan labsataa jiran hin beekne Amaarri. Woona Wallaggaanii fi Shawaan kenna. Tuulamaan jechuun Shawaan kunillee ofirraa ka'uudha. Shawaa jechuun Ankobar malee Tuulamaa ilaalu aktuaalli maqaan kunillee maqaa qajeelaa miti. Tuulamaan Shawaa miti aktuaalli. Shawaa jechuun Ankobar seenaa isaanii keessatti isuma itti fuudhanii Tuulamaa irra Shawaa jedhanii irra kaa'ee Minilik. Biyya kenna itti duulana humna kenna jabeeffannee hojjenne biyya kenna deeffachuu dandeenya akka biyyaatti kan jedhu lafa kaatanii itti qophaa'aa jiru. Oromoon maali? Rakkinni Oromoo hubannee yoo jennee alatti diinaafis ka lolu'is ka ofillee lolu'is adheen Oromiyaa keessa akka ajjeesaa ru'in Oromoo. Wallagga akka ajjeesaa ru'in. Shawaa keessa akka ajjeesaa ru'in. Shawaa jennaa Siraalee Tuulamaa keessa akka ajjeesaa ru'in. Booranaaf Gujii keessa akka ajjeesaa ru'in. Oromoota OPD'oota be. Ofillee uf ajjeesa saba ofii ajjeesu isaa be. Dhaqee biyya Tigreellee dhaqee nama garbaati Amaaraaf jedhee Tigreen lole. Ofillee kan dhumaa jira achi dhaqee ammoo. Dhumiinti Oromoo bakkee hundattuu dhumu. Tuni xiyyeeffannaa Abiyyi beekaa godhaaru. Bakkee hundattuu Oromoon haa dhumu. Maaliif Oromoon lole? Hiree maaliif tolaaf? Maaf diinaaf do? Maa biyya ofiitiif qabeen ofiif duun? Maa hidhamtoota ofiitiif dhaabee iyyee gabbaa hin taane ijoollee nu dheengadda humna isii Tigree haga keessaa gooti adda maaliif cadhise? Oromoo argattee kasi sodaachisu saba tokko keessatti hogganni yoo hin jiraan dhaabni sabaa dhaabatu yoo hin jiraan hogganni saba isaa gabbaa'ee saba isaa qopheessee hin jiraan yoo hin jiraan kanatu nama mudda yakka akkanaatiin nama muddan dhabamatu na saba kana irra deemama jechuudha. Sabni hagamuu guddaa hagam Biriitishiin bee waggaa 300 ol 400 yoo bulchitu Indiyaa addunyaa keessa tokkoffaa ture barasan guddinaan. Wamaa godhuu hin dandeenye hogganan qabu. Facaasanii akka barbaade Indiyaa bulchanii jedha seenaa yoo himu. Indiyaa hidhee bakkeen itti hidhamu Indiyaan dhabamee dhiphatee dhuma irratti yoo maatamaa gaandifa Saawus Afrikaa ari'amanii dhufan. Tattaaffii isaan godhanii saba akkasi garaan gubate san kaasan millions akka lafaa ka'e nurraa ka'e Biriitish jedhan. Indaafi duraanii baay'een Liban jedhe tokkotu jira beektaa jedhe ka moo'atame an akka duriitti siin bulu yoo jedhe ka bulchaa ture akka duriitti si bulchuu hin danda'e yoo jedhe qabsoon gaafa jalqabdillee jedhama. Diddaan gaafa santu ta'e Indiyaan narraa ka Indiyaan jedheen Biriitishii. Biriitishii waan godha akka duriitti buluu hin danda'u waan lola deeman irraa kaate. Dhagaye nu addan akkas ka godhu Oromoo dhabne Oromoo keessaa. Nu ammaa achi hin barbaannu nurraa ka absinaa ka jedhu dhabne. Wal fakkaannee dhaabatuu dadhabne. Miilaaf onnee Oromoo duulame. Onnee Oromoo diiganii facaasanii yaada isaa jijjiiruutti duulame. Ka duulamaaruun Oromoon itti duulamaaru Oromoo irratti. Kana hubatuu danda'u nurra jira. Jadhimnee Amaarri kana godhaa Tigreen kana godhaatti kan godhaaru Oromoota. Diinaa kan jettee diinni uumate kana Oromoo akkana godhaatu. Ilmaan Oromoo kan diina oofaaru isaan. Ka asif ficcisiisaa isaan.
Shimallis abdii isaaf akkan hojjetaan. Pireezidaantii Oromoo ajjanii fidanii Oromoo kafachisiisaa eenyu? Shimallis fa'a. Eenyu Abiyyiin fa'a. Ka ergaarullee isaan bakkee hundattuu Oromoon akka dhumu. Oromoo uf deebee uf ilaaluu irra jira akka sabaatitti. Akka nama anis nama. Ilma namaatiin qixa jiru. Seenaa ilma namaa keessa rakkina guddaan kan arginaa beekta. Ilma namaa keessa akka ta'e mee seenaa ilma namaa keessatti. Ilma namaa yoo uf dura deebine saba tokko uf diigee danda'u jira. Indiyaa keessa bara san beekta Indiyaan jaanii 2,000 ol jira Oromoo saba tokko beekta. Garabi afaan saba tokko nahiin jedhamu kan saba mutti jennuuf kan saba tokko jennuuf aadaa tokko qabu, afaan tokko qabu, eenyummaa tokko qabu, biyya tokko qabu, qorqalbii tokko qabu, saba tokko Indiyaa keessa ka garaa qabu 2,000 oltu jira jiru. Seenaan kan mul'isu. Naajeeriyaa keessa 300,000 jira jiru. Isaan tokko ta'anii yoo diina ofirraa kaasan sabni keenya akkana wal fakkaatu seenaa ilma namaa keessa jira. Saba tokko akkana wal facaasu. Ilmuma namaa seenaa addunyaa keessa hin jiru. Kakka Oromoo. Kakka Oromoo uf nyaata hin jiru. Kakka Oromoo ilma ofii daa'imee ofii gargaaree saba ofii nyaachise hin jiru addunyaa kana keessa bee. Nu kanatu nu nyaata nu qabateera adda bee. Oromoota Oromoo nyaachisaan. Oromoota Oromoo dura dhaabataan. Oromoota impaariitu kan saba Oromoo nyaateef dhaabataan. Diina keenya kan nyaata kan nyaachisaaru isa. Qabeenya kana kan fudhachiisa. Biyya keenya kan diigaaru Oromoota keessa jiru. Amaarri kan argattee Tigireen kan argattee dhufte. Amaarreen naa Tigiree irra jirtu maa dubbatuu dadhabde. Afaan qabattee teetti. Adhi Oromoo irra jiru Tigiree irraa deemtaa dhukkuba. Humna qabdaattee buufattee dhufte. Ka dhuftuun ufittiin dhuftu. Qaeenaa Oromoo keessa Oromoon kan mooyatamee Amaarri Oromoo mataa isaatiin hin mooyan. Oromoota galtoota harka qabateetiin moo'ate goobanoota. Goobanooti haarawwan addaa amma goobana moofaa durii caali. Isaantu nu ficcisiisaa saba Oromoo. Kana hubannee yoo hin jenne Amaarumaaf Tigiree jennee cadhinnee yoo deemne kan nu nyaachisaaru rimma. Rimma nu keessaa nyaataaru saba keenya nyaataaru dhiifnee kan gara biraa dubbanna jechuudha. Rimma kan of keessaa buqqisuun kan irra jiru Oromaan tokkummaa dhaabatu irra jira kan jedhu qabaa. Kanaaf Abiyyi fa'aa rimma keessaati. Nu nyaataan. Saba Oromoo nyaataan. Oromiyaa nyaataan. Qabeenya Oromaa nyaataan. Rimma isaan. OPDO rimma. OPDO bilchiginnaan OPDO Oromootu ni rimma. Rimma kana of keessaa buqqisuu dhabamsiisuu Oromoon of deebee dhaabatee of ilaaluu irra jira kan jedhu qaban gama kiyyaan dhugaanuu yoo jedhee jenne galatoom. Ayyee galatoome obbo Leenjisoo obbo Liban mee sana maratti wanni daatan yoo jiraate. Wanni tokko kanuu ilaaluu qabnu koloneeffataan yoo uummata koloneeffatu bulchuu dadhabeetiin jedhe akkamiin deebi'eetiin uummata sun bulchaa waan jedhullee itti daballee ilaaluu qabna. Dhugaadhaa akkaataan sirni Minilik itti ijaaru hojjechuu dadhabeennaan dargiin dhalachuun dargii irraa EPR dhalachuun EPRDF ammoo kufeetiin amaartii aangoo deebi'uuf tattaafachuun karaa dullachi durii deemtee dhufteetiin aangoo deebi'uuf ammoo ilmaan Tigiraa ammoo isilleen aangoo deebi'uuf tattaafachuu isii jirtu agarra. Garuu warra kan lamaan keessaa waan tokko ilaaluu qabna. Koloneeffataan akka lamaan lafa bulcha. Direct yookaan ofii bulcha yookaan indirect bulcha. Indirect bulchaa yoo jennee hin jennu akkam EPRDF OPDO'n Oromoo bulchu kana kasammuun nam bulchuu tadhibii kan ammoo namni ergaa sun guutu local citizenii Oromoo agarra. Amaartii ammoo dhandheenummaan bulchinaa, dhandheenummaan qalannaa, dhandheenummaan nyaannaa, dhandheenummaan horannaa. Yoo jettu Tigireen ammoo lakki harka warraatiin ibiddi qabanneetiin harka warraatiin saamne harka warraatiin ijjeefne afaan warraatiin dubbanne qabeen horannaa.
kolonii jari kun lamaan garaagarummaan isaanii tokko hojjechiifate kaan ammoo ofii waan cufa ofii too'ateetiin bulchuuf tattaafata. Wanni kun lamaan hubatamuu qaba. Ingiliiz faa Faransaay faa ilaala. Yookaan waan neo-kolonializim. Koloneeffatamummaa haaraa akkamiin akka inni ta'u akka inni hojjetaa laalluuti. Durii dhufaniitiin nama Ingilizaatiin bulchaa ka Faransaay illee akkasiin bulchaa ture. Eegee ammoo ummati ofirraa ari'ennaan ummati ofirraa ari'u kun waan qabeenyi isaa saamameef laf duwwaa horii hin qabne laf horiin isii kaazinaa keessa hin jirre waan bilisoomsee fi horii barbaadachuu qaba. Amma tan horii kan eenyu fida warri durii nam koloneeffate kan industirii qabatee dhufee biisuun saamuutti aansa. Akki amma tana fakkeenyaaf zamanii PRDF qotee bulaan miliyoonii 2.5 naannoo Finfinnee buqqa'eef finance qabatee waan dhufeef. Amartii ammoo qabeenyi kan cuf keessa waan buqqaateetiin eegii PRDF deeme ashkarootii Oromoo keessa durii PRDF hojjetanii amma tana waan ashkar Amaaraa ta'anii fi warra kana mataa gubbaa baanii akka gaangee yaabbatanii akka minirki gaangee yaabbatee dhufeetiin akka caaluun baan fardaan galateen harki duwwaa dhufanii karaxiitii guutuu horii fudhatanii deebi'uuf deeman. Soo kana akkamiin Oromoon ofirraa ittisa? Yoo jenneef hin jenne Leenjisoon addeessee laf kaa'ee jira. Filannoon hin jirtu. Ofirraa qolachuu qofa. Wanni tokko ka afaan Oromoo keessatti jechi qajeelee walitti tokko yoo jiraateef hin jette qolachuu jedhu sun. Qolachuu jechuun akka inni directly ammas hin dhoofne ofirraa gorsuu jechuu. Garuu ofirraa cabsuu hin himu qolachuun. Diini kan ofirraa cabsuu barbaachisa. Diini kan hiddaan buqqisuu barbaachisa. Hiddaan buqqisuu barbaachisa. Diini kan biyya isaatti galchuu barbaachisa. Yoo sun hin tahin akka reefu Dr. Bayyaanaa tuu jette Itoophiyaan nuteena nutti aduwaa du'ee. Itoophiyaan nuteena nutti aduwaatti Xaaliyaanii injifatee waan jedhaa garta. Waan tokko ilaaluuti. Yeroo dheengadallee kaasee ture yeroo waraana addunyaa lammaffaa warri kolonii Faransaay keessa ture Veetnaam gaafas waan kolonii Faransaay turtee fi Veetnaam keessa lolaa ture. Hag waraanii bilisoomsu ka Veetnaam Veetkong diyaanfuu irratti Faransaay dabsatutti warri Faransaay lolaa ture Algerians, Moroccans, Tunisians warra kana jechuudha. Ammoo yoo laalleet hin jenne babal'ifamaa nafxanyootii bal'achaa deeman kana namni irra du'u jireenyu. Somaalee, Oromoo, Sidaamaa, Walaayittaa, uummata kana. Maaliif uummata citizens of colonial territory waan ta'aniiti abbootiin kolonii fulunfeetet akka Faransaay, Veetnaam keessatti Algerians or Tunisians warsun jirra oolfatte. Tulleen Amaartuu jirra oolfatte. Yoo ta'an maalti deemaa jira? Waraana Oromoof duraansa isan dudduubaan ta'a. Oromoon dhattee ibiddi keessa taa gubattuuti dil adarra hin jedhaa isan sirba dudduuba. Kan akka ta'aa jiru. Soo kanaaf Oromoon balaa guddoo isa deemuu jirtan
balaa guddoo garbummaa isa duudhaa deemuu jirtu sana ofirraa dammaqeetiin ofirraa ittisuu danda'uu qaba. Sababii asirratti Tigree loltuuf hin jiru. Waraabessi tokko fuul midhaagee waraabessi tokko fuul hamaa ta'uu hin danda'u. Koloneeffataan tokko fuul midhaagee koloneeffataan tokko ammoo fuul hamaa ta'uu hin danda'u. Lachuu koloneeffatoota. So kana ka Oromoon hubachuu dadhabe. Sammuu dhiqametti, sammuu Oromooti dhiqame, sammuu Oromooti sammuu garbichaa ta'e. Yoo seenaa qabsoo gurraacha Ameerikaa keessatti yoo laaltaniitiin jettani garbichi gosa lamaati jira. Tokko garbichi mana keessaa, tokko garbichi diidi keessaa ala obruu jirbii keessa hojjetu jedha Malcolm X. Ka ala hojjetu kun ganama halkaniin ka'ee hojjechaa oolee galgal dukkanaan gala. Warri kan biraa deemuu qabnaa jedha. Ka mana keessa hojjetamoo yoo warri kan bira deemnu akkamiin sagalee dansa nyaachuu dandeennaa jedha. Akkamiin wayaa dansa bututtuu wayaa dansa hojjifannaa jedha. Man dansa akkamiin itti gallaa jedha. So Oromoo iddoo gosa lama jira jechuudha. Oppoziyoon garbichi mana keessaati. Ka uummatuu fi diinaa gurgurtu. Ka uummatuu fi diinaa ijjeeftu. Ka uummatuu fi diinaa saamsiftu. Warri alaa qabsaa'u kareefu maqaa dhoofne ka akka Jawaar, ka akka Dejenee, ka akka Hamzaa Booranaa or ijoolleen amma tangaara keessa jirtuun cuftinu warri kan biraa deemuu qabnaa jiraachuuf, dagaan jiraachuuf, bilisoomuuf warri kan dur dhaabanneetiin ofirra ittisuu qabnaa jedhu. Seenaan daandiin seenaa ka warri kan ofirra ittisanii malee ka warri kanaan waliin firoomanii ta'uu hin danda'u. Akkasitti yoo laalameetiin jedhu yoo akkasitti Oromoon hubateetiin jedhu rakkoo keessaa hin baha. Yoo amma akkasitti numatu dandeetiin waliin jiraannaa jedheetiin jedhe ilmeen bofa yoo cufu bofa. Ilmeen qeerramsaa takkum ilmi hoolaa taateen beektu. Ya'iin takkum saree mana galti taateen beektu. Ya'i manatti galfannaa jechuu jira warri nafxanyaa garboome. Warri sirri nafxanyaa jaalatu. Ya'i mana galchineetiin haa ilmaanii fi nadheen ijoollee teen nyaatu jechuu jira. Oromoon kan gargar baasee addeessee hubachuu danda'uu qaba. Itti mameetiin fudhachuu danda'uu qaba. Waan tokko isanitti mammaakuu fedha. Yeroo tokko ijoolleen hariyyaa gurbaa tokkoon atini Dr. Bayyaan gaafa waan kan jedhaatiin na waliin jirta. Hin beekee. Mucaa tokkoon ati maagaa qabdaa jetteen lakki maagaan qabu an fayyaa garaa na dhukkubii garaa kennan jiru ani maagaan qabu. Dansa maarree amma sigarraa jedhaniin namni baadiyyaa kun alumatti fulumte argee gattaa'eetiin jedha. Mucaan kun guyyaa tokko huurseenee gattaa'eetiin inni ka'eennaan tokko huurumsuun keessa bahee ati maagaan qabetti wanni adiin kun maan jedheen jennaan lakki maagaan tiyyaa miti udaanti kiyyaa jedhu. Oppidiyoon maan jechuun jirti. Dhibdeen teessan teennaa ta Oromootiin teennaaniti ammoo isan kennaa nuun jechuu jirti. Akkamiin ta'uu dandeetti. Nuu namni dhukkub qabu. Ka dhukkubi sun dhukkubi keenya dhukkub warraan ta'in akkam wanni nu jibbineetiin ofirra lafaatti of keessa gagganne isaan kasaanii ta'uu danda'a. Kana maangaliin. So kanaaf Oromoon warra kana amanuu hin qabu. Faan warra kana deemuu hin qabu. Ilmaan isaatti ali jirtu gargaaruu qabu. Ilmaan isaatti ka ali jirtu dawaan, waya nyaataan, uffataan, kopheen, yaadaan, yookaan ammoo marrajaa itti kennuun bobbaa diinaa itti akeekuun gargaaruu qaba malee wanni inni dhaqeetiin Tigree loluuf hin qabu. Tigree yoo dabsatteeti amaan dabsatteetiin jette most probably gaaf nu geetteyyuu yaayyuu dadhabde compromise fakkeesseentii fata. Amartii ammoo yoo Tigree dabsatteetiin jettu
komproomaayizii keessa seetu karaa nu cabsituun barbaaddu malee maaliif namatti nama nu jeesuun nu keessa jira. Mammaasaa durii wanni cuftiin dubbatte jedhanii mukaatiin agaraan akkamiin si dabsataa jedhanii gaafatanii bittaa humni xiyya keessa jiraa jedhe. Qottoo muka kaahanii muk suniin duuba dhaqaniiti muk dhibii muran. Oromoo muruu jiran. Oromoo muran tana hanqisuu qabna. Reefu leenjisoo waan tokko jabdu jedhee ture. Gadaa jira malee abbaan gadaan jiru jedhe. Yoo ta'an jilamaan duratti maal ta'e takkum seenaa uummata Oromoo Booranaa keessatti hin ta'in abbaan gadaa awaajee Boorani dirree akka Booran Liibanitti duuleetiin abaa'oo cabsine bakka jedhuuni Booranii Booranirratti duule agarsiise. Sun hojii abbaa gadaatiin kaadree jechuun abbaa gadaatiin itti namni kun. So akkasitti waan namni dur yaa'u kan hubachuu danda'u qabnaa jechuu fedheetu fayyada. Ayyee galatooma mee waan tokko kama isin jettan kana irratti kaasetiin jedha Tigreen yoo mo'atteetiin jette nu waliin humnaayyuun qabdu humni si osoo nu laaffatee ta'e nu waliin araaramuu hin malti malee hammeenna nurraan hin geessitu waan jedhu fakkii akkasii haasoftan na fakkaata. Amaarri immoo yoo mo'atteetiin jette lola kana keessa injifannoon yoo baateetiin jette kennan waan wannoo jettuuf nu waliinuyyuu wanni haasoftu tokko hin jirtu waan hojiirra oolfattu sanirra hin deebitu kana jettan. Mee kanuma irratti obbo Leenjisoo lola asiin dura argamerra Abashaan yoo injifannoon baateetiin jettu fakkeenyaaf adwa injifanne jetteetiin yoo baate jettu maaltu ta'e seenatti deebineetiin haa ilaallu. Yeroo immoo lola addunyaa lammataa san dura 1936 irraa haga 41 yoo biyya keenya Xaaliyaaniin turtee Xaaliyaanii san mo'atteetiin deebite ummata keenya irratti Abashaan balaa akkamii geessite? Hammeen akkamii geessite? Mee seenarraa yoo ilaalletiin jenne lola tokkorraa yoo deebiteetiin jettu Abashaan naftanyoonni tuni ummata keenya irratti mee waan gooteetiin jettu akkuma namni keenya hubatuuf mee kana nu himuu dandeettu? Bareeda galatoon. Rakkinni meetta jiru diina waliin diilii godha yeroo hundaa. Diinni kun guddichi isaa fedhiin isaa maali? Biyya kana barbaada. Biyya Oromiyaa kanaaf kan hundaa kana barbaada. Gara biyya naa eenyu lola kan hundaa kan mamatti jettu kana qee lolu eenyu Oromoo. Isaan duuba dhaabatanii Oromoo itti oofu. Aduwatti illee santu ta'e. Aduwatti Oromoo dhumeen booda Oromoon kan dhume komo'atamu as yoo deeban Oromoo deeban jechuudha. Badhifannaa isaaniititti. Nama Oromoo biyya Oromootitti nama Oromoo lafaa fixuun deeban. Bara Xaaliyaanii illee yoo argitee jette Xaaliyaanii illee yoo jenne yoo Xaaliyaaniin dooda mo'atamee dhufamee jedhee galchanii gargaarsa hodhalaatiin dhufani. Duulli achiin booda hin deemu. An keessattuu kan amma yaadadhu Rift Valley keessatti hirnaa Sillaasee 1941 akka jiru dura dhaabatee lolaatti itti duulan. Lolaa turan duraanuu biyyaa buqqisanii baasanii turan. Akka jiru hidhatanii tolee fi karaa nama yoo sanii kama karaan kun amma Finfinnee bahee haga Moyaalee deemu kun Xaaliyaanitu baasee hidhatanii oofanii nam'an achi. Arsiin yoo san maal godhee naannoo laangannooti. Ashalamu lafa jedhamtu jira. Lafa namni arganee nama hin dandeenye. Ashalamu jedhama maqaan maaliif guddaa dhilee guddaa beekamu hin jaarre. Dubartii dhiiraa dubartii achitti daa'ima. Manguddoo achitti tuulanii maaliif abaaree yoo dhufu loon saaminaa hundaa beekamaa loon waan saamuufi loon kana fuudhanii laga dhadhaaba jedhanii dhadhaabni kun laangannoo jigaa isa duuba ceebsanii akka jiru Rift Valley kana loon kana oofanii beektaa. Akka jiru danaalii fi loltee yoo jette maatti loon kana oofatti. Meeshaa guddaa waan dhuftu. Isa ceessaa deemanii odoo isaan hin ceessan lafa nama itti loon kanatti nama kan isaanuma keessa ka kenneefi akkuma kunoo amma kunoo oppidoon ta'e jettu hulluuttee seentuutu ima jiraatti bakkee namni itti lafa kennanii achitti nama halkanii guyyaa boombiin jedhanii
laangan dhiiga ta'e jedhanii mammaa kan jira haqa dhaallee. Sabni suni gosatu dhume. Gofni naannoo sanii akka jiru dhabame. Warra horii ofee hafeessanii akka achi nam'ame tokko odoon hamni dhiidhuu babachireessan. Achi kas deeban jechuudha. Oromoon Amaaraaf diina. Isaan Oromoo akka diinaatitti ilaalu. Guyyaa tokko fira jedhanii niin beekan. Gaallaa gadaa jedhaati miti kan hundaa dhaadatanii miti isloogaanii qabu gaallaa gadaa. Gaallaa ittoo aramanee jechuudha. Kanaan akka duraan amma Liban tuqee jiru asiyaatti kiristaan jetti wannoo hacaafte kana aramanee numaan jettu. Oromoo amantiin isaa waaqeffannaa aramanee jettu. Kanaan akkas goote. Kanaan jechuun akkas nama goote. Amantii namaallee jijjiiruu hagas deemte. Garuu lolli isii yoo san deemsifte saba dhabamsiifte. Naannoo hundattuu kana goote. Namni lafatti hafe hin jiru. Warra hamtuu loosa tuulamaa fi macaallee akka maaliif maatummaa Oromoo Confederation Western Oromoo Confederation recognize nu godhaa jedhanii League of Nations iyyannoo galfatan kan isaan British irraatiin didaan sun hundaa rakkina guddaa irraan gahan nama hunda dhume. Duula hedduu bakkee hunda deeme humna gaafa argattee as deebite jedhu kun. Kanaaf adda humna argattee as deebinaan kan deebituun ammallee irra deebi'ee kan jiru barbaadu Amaarri ufitti hin dhuftu. Tigireenillee ufitti hin dhuftu. Kan dhufanii qabatanii Oromoo. Akkuma mammaan jecha Libaan lafa kaa'e. Oromoon Oromoo muran. Oromoon Oromoo cabsu. Oromoon Oromoo saamu. Kanaaf kiliirii ka ta'e wanti amma jarri kun achi as deebinaani. Tigiree mo'annaa achi as deebinaani. Itti fuufamu Oromoo irratti. Kan duraan dursu maccaa fi tuulamaa irratti. Kan duraa xiyyeeffata already pilaanii qotee lafa kaa'atanii jiran. Zayiditti darbaaf kaawwanti illee jechuudha. Kanaaf jarri kun hin dhaabatte jechuu odoo hin taane kanatti Oromoon yoo dhaabe ala ka'arree isii ta'ee diinaa ta'ee nama Oromoo ajjeessu irraa yoo dhaabate inni kan dhaabatuu danda'u yoo Oromoo hunda of jijjiire duuba. Yoo Oromoon hunda of jijjiiraan hundanuu garba ka abbaa hunda gara hundaa qabu deema. Kanaaf Oromoon humnatti of jijjiiru kana dhaabuuf Oromoon diina wajjin ta'e kanallee dhaabuuf Oromoon kun humnatti of jijjiiruu akkam. Gantoonni yoo san sodaatti. Keessa hulluuxxee dhattuu yoo san sodaatti. Kanaaf ayyaan jaallattoonni yoo sodaatti. Dhadhabee bakkee lama bargaafatee akka dhaabatu jira be'an. Gama tokko Amaara wajjin dhaabatu, gama tokko Oromoo wajjin dhaabatu jira. Maaliif ka gara humna qabuutiin goru jechuudha. Humna ka dhaabuun Oromoo humna ofii yoo jijjiiraate warra bargaafatee dhaabatu kanallee gara isaa deebuu hin danda'u. Humna isaa yoo biyyi isaa dhuunfate. Kanuma jedhuu barbaaddu. Diinni nuuf Abashaan nuuf qophaa'aa jirti yoo kana mo'attee jette kan itti aanu Oromoo jechuudha. Jedhuu barbaadeetiin gama kiyyaa. Ayyeeka Obboo Leenjisoo galatooma lola Xaaliyaanii Haayila Sillaaseen badee erga biyyaa ba'ee booda amma Xaaliyaaniin mo'atamtee Ingiliiziin mootee eetiin Haayila Sillaasee biyyatti galchiteetiin jennaan Amaarri gadoo keessattuu Oromoo Arsiiti irratti baheetiin jedhe dubbattanii kun seenaa Amaarri yoo injifatteetiin jenne onneen itti argameetiin seenaa uummata Oromooti irratti dalaydu kaaftanii anillee uma beeku qabaa bara sanii maaltu ta'ee keessattuyyuu karaa Arsii kana karaa dhiyaanu kana namni Xaaliyaanii waliin dhaabatee Xaaliyaanii maaliif diina waan ta'eef diina Ankoobar jedhee nyaapha Ankoobar jedheeti waan laaluuf Oromoon Arsii kuni Xaaliyaaniin dhufnaan Xaaliyaanii waliin dhaabatti. Ka ashkara ta'ellee waliin duulee haga kaartuunfaa deemee Eertiraa kana faa deemee baay'ee anuuyyuu warra dhaqqabeetu jira. Gaafa amma Haayila Sillaaseen galee ittiin jedhu akkuma amma ati jette kana uummata Arsii irratti gadoo bayan. Waan jedhan tokkotu jira jecha tokkotu jira. Gaafa Haayila Sillaaseen galee maal jedhameetiin sirbame Arsitti sirbame mataan amaamaa maree duwiddi kombortaa baree miilli kufcaammaa baree maal taata yaa Haayila Sillaasee maal taata yaa Arusii Haayila Sillaaseen galee jedhanii. Kanaaf akkuma seenaa keessatti arginu lola kana injifannoon yoo mootetiin jette Abashaan tun san booda as garagalteetiin uummata Oromoo kanatti as garagaluun waan maluuf gaafii kana isin gaafadhe uummanni Oromoo illee kana atti qophaa beeketiin akka itti qophaa'u kanaaf Obbo Libaan sanuma irratti maaltu ta'uu danda'a yoo injifannoon kan mo'attu taate lola amma Tigree fi naannoo Amaaraa gidduutti deemu kana Amaarri injifannoon yoo ka keessaa baatu ta'e
maaltu dhalatuu danda'a keessattuu Oromoo irratti fi afaan Oromoo haa ta'u daangaa Oromoo naannoowwan jedhan kana haa ta'u seenaa Oromoo seenaa haa ta'u kan akkamitti afaan haa ta'u kana maal miidhaa akkamii irraan geessi jettanii yaadda? Miidhaan Oromoo irra ga'u yoo amaarti injifatte Oromoo irra ga'u laafaan ta'u guddoo fuul hamaa ta'a. Nu arra harka lafarra gannee calii calanqooti faannolee boonna. Gootota teenta katamaa keessatti jeessaniif manidhaatti duutee boonna. Ta dhuftu ammoo akka sanyiin Oromoo ofiin jechuu hin dandeenye ta gootu dhufa. Wanni nu hubachuu qabnu. Zamana waraana addunyaa lammaffaa dhuma isaarratti gaafa Haile Sillaaseen biyya galu Oromoo irratti maaltu ta'e? Yoo laallee hin jenne. Solution lama ka Haile Sillaaseen fudhatee dhufe. Westi Wallaggaa irratti maal godhee heerumaan ijoollee ofii baalabbaatota Wallaggaatti gurguree uummata Wallaggaa hidhuu takaaluu eegale. Maaliif wanni kun ta'e jettee hin jette nama baratetti yeroo sun Wallaggaa iddoo jira. Namni akka ilma dheeressaa kun faana. Namoota hedduutu ka barate ka diqqoo ilbanat ka afaan faranjii dubbatu ka waan addunyaan kee jirtu argu kee jiruu fi namoota kana nugusaan soddaa tolchuudhaan sakaaluu akka isaan mootummaa hojjetan tolchuu akka Hafte Maariyaam fa'a warra soddummaan qabuun dubartiin qabuun qabbaneessan. Kaan Arsii maan tolchan? Arsii lafirra fudhatan. Totally haga awaajiin dargii dhufutti nami Arsii kan lafa qabu uummata gasga'u sun keessa yoo lakkaan 300 ga'u. Maajoritiin ciisenyaa ta'eetiin garboomeetiin jiraachaa ture. Yeroo tokko fayyada beetiin Finfinnee dhufeetu yeroo duraan Finfinnee dhufe qotee bulaan Arsii Rift Valley irraa qambara qotiyyoo mormatti hidhate abeet Haile Sillaasee lafnuu kennu jedhee iyyaa ture. Lafti irraa fudhatame garboomee hiyyoome akkasi jiraataa ture haga Haile Sillaaseen kufutti. Yoo birdabar Gujii maal godhan? Gujii lafirra fudhatan. Seenaa uummata Oromoo keessatti laftii koloneeffataan nam jira akka sangaloonii kolaasiyoo jiraateet hin jedhe Gujii Bulee Horaatitti. Ilmu Gujii ka diqquma arrabii isaa socho'u nafxanyootii kolaasaa turte. Sangaa tolchaa turte. Akka inni hin dhalchine. Akka inni ilmi hin horanne tolchaa turte. Booraan ammoo maaliin ofirraa qabde? Ciisanyummaa hanqifte. Ciisanyummaa adoo isin gahin akka isin dhaabattu gootu. Maaliifi Gujiin ciisanyaa Booranii ciisanyaa miti economic interestiin warra horsiisee bulaa wal dhaha. Maaliifi Gujiin baqatee yoo Booraan dhufeetiin jedhe daangaa dabartee seer Gujii seer Boorana jedhanii kaahanii daangaa dabarteedhanii afalaamaan qabamuu dhufa akkan godheetiin divide and rule bulchaa ture. Arsii lafirraa fudhatee hiyyoomsee man barnoota dhowwatee akkasi tolchaa ture. Yoo lafa Arsii fudhanneetiin jedhe ees lafti mani barnootaa jiru haalaalluuti. Laf nafxanyooti qubatti qofa. Abboomaa yoo fudhanneetiin jedhe lafa amaartii qubatti
mani barnoota jira. Asallaa yoo laalleetiin jenni lafa amaartii qubatti mani barnoota jira. Baalii yoo fudhanneetiin jenni gobba lafa amaartii qubatti mani barnoota jira. Mani barnoota gada basaasan jira. Mani barnoota collee hin jira. Mani barnoota gammoojjii baalee hin jira. Hin jiru. Kun cufti maali? Dukkana keessatti hambiftee kan keen barsiifattaa, kan kee qabeenya akka inni argatu goota, kan ammoo akka inni qabeenya hin arganne goota. This is systematic colonial activity, colonial administration uumaniitiin waraana addunyaa lammaffaan booda Oromoo bulchaa turan. Shawaa keessatti eessa mani barnoota akka jiru. Lafa nafxanyaan itti guddatu qofa. Amboo jira, Adaamaa jira, Wallisoo jira. That's it. Baadiyyaa keessa mani barnoota dhimmi. Gindabaratiin jira, mani barnoota hin jiru. Kun hundinuu barnoota dhowwuu. Arri kaateetiin warri misooniin barsiiftin nu rakkisee jette Wallaggaa keessa. Wallaggaa mani barnoota ka mangistii eesir. Gimbii jira. Naqamtee jira lafa nafxanyoochi jirtu. Dambidolloo ka mangistii leetli baname. Kan ka jiru ka misooniiti. So barnoota dhowwachuun, fayyaa dhowwachuun, karaa dhowwachuun, lafirraa fudhachuun amaartii akkasitti Oromoo bulchaa turte. Arrallee yoo injifatte aangoo deebite ka Arsiin Finfinneen teenni jettu bor Arsiilleen teennaa, Baalee teennaa, Harargeen teennaa, Gujiin lixaa teennaa, Gujiin bahaa teennaa, Booranii dirree meeggaa mooyyal teennaa maaliif waan nyaatanii tirjir karaa kan nagaddaa. So atin warri abba lafaa taate muka galteetiin beelaan dhumattaa jechuudha. Balaataan Oromoon akka isiin itti dhufuu jirtu, akka isiin itti deemuu jirtu, arguu dadhabuun ilmaan isaa dhaqee Gondaritti ergee akka isiin xiyyitii Tigreetiin dhumattu, akka dudduubaan xiyyitii Amaaraatiin isiin dhumattu tolchisiisa. Kana ka Oromoo deemaa jiru. Amaartii injifatteennaan Oromoon balaa guddaa keessa buutii ilaalchi jedhu qabaan. Ayyee galatooma isin marruuyyuu lola Xaaliyaanii kalammataa booda rakkoon guddaan akka uummata Oromooti irratti gaa'ilaafti irraa fudhatame dubbattanii jirtu keessattuu Arsii keessatti. Anillee xiqqaa haa ta'u malee dhaqqabeera amma magaalaa Boomsaa ka Nafxanya keessa guddataa achitti manni barumsaa ijaarame Obboo Liban jette kana anillee achitti baradhe abboomsan sun seenaa abboomsaa sayyoo laalletiin jenne warri kenna xoor saraawitii jedhan duraan xoor saraawitii jedhu maalifi Sillaaseen gaafa galeetiin jedhe waraana Raas Abbaba Araggaa Arbanyaa jedheetiin ka Shawaa keessatti loleetiin jedhu san waraana 1,000 fi nama 100 achi qubachiisan abboomsa qubachiisan. Isaantu magaalaa san ijaare jechaadha. Nafxanyatu achi qubate xoor saraawitii jedhan. Maqaan mana barumsaa sanuyyuu Arbanyooch jedhanii turanii. Tinsaay Biraan jedhan san amma abboomsa jennuun san Arbanyooch jedhanii turanii. Kanaaf kun seenaa keessatti namoonni ijoolleen ammaa beekuu akka qabdu kanuma dhugaadhaa waan Oromoo irra ga'ee baay'eedhaa lola booda waa hedduutu dhalatuuf deema. Kanallee akka mataa keessa galfattaniif waan gaarii jettanii mee amma marii kennaa goolabuu fi dhaamsa dhumaa yoo qabaattan dhaamsa dhumaa akka uummata fi daawwattoota kennaa dabarsan barbaada. Obboo Libaan isinirraa jalqaba. Oromoon waan hamtu saddeema hin argu. Sodaantiin guddoon Oromoon waan itti deemuu jira waan an argu natti hin fakkaatu. Wanni kun taateef maali? Jabaa bulaat keessa guddate Oromoo. Nam dhiiga Oromootiin naggaatu keessa guddate.
nam beelti Oromoo gammachiiftu keessa guddate. Nam gadaantummaan Oromoo jireenyi isaa taatetti keessa guddate. Ani wanni dhibiin an jedhu hin jiru. Wanni guddoon an Oromoo dhaaman tokkoomuu danda'uu qabdanii kun kutaa sunii kun kutaa kanaa kun gos kanaa wanni jedhan Oromoo ijjeefti malee Oromoo hin jireessitu. Tokkummaa malee wanni Oromoo jireessaa hin jirtu. Nu wanni nutenne isanii boonnuuf yoo san bilisoomtanii jettan akka jannatti ganneetiin ilaallanna. Yoo san quuftanii bultan akka ofii nyaannee dhumneetiin quufne bulleetiin ilaalla. Yoo isan horattanii uffattan bareedi keessan bareedi kenneetiin ilaalla. Yoo san fayyaa qabaattan fayyaan keessan fayyaa kenneetiin ilaalla. Tun hundinuu tokkoomanii jaaramanii humni ta'anii malee hin dhuftu. Adoowwanni feeti dhufte amaarri Oromoo firiin ta'u. Adoowwanni feeti dhufte adoo soddaasi ta'e bakkiin ta'u handi gaallaa gibtaa lijee jedhan malee si kabajuun hin jirtu. Afaan kee kabajuun hin jirtu. Amantii tantee kabajuun hin jirtu. Mee gara amantii kanatti halaalluuti. Yoo mammaaka eegaallaa kiristiinaa jedhan ganam ka'ee galgal nyaata. Ganam kiristiinaa kaaftee ganam ka'eetiin waan durii sooratu kaan soorata waan amantiin sooradhetteen dhiise daayetii amantiin prescribe gootuuf dhiifte. Amantii sun nu fuul waliin beeku akkamiin respecti godha. Akkanum dhaqaniitiin itti fa'an malee. Aramanee noo jedhan nam waaqatti amanuun akkam aramane jechuu dandeetta. Sanoo ilaalchi amantiilleen warri akka kabajaa siin qabna agarsiisu. Oromoo hiyyummaa ufitti hin fidin garbummaa ilmaan keetiitti hin dabarsin. Kana kadhaabuu dandeettuun jaaramuu qofaa, tokkoomuu qofaa, hidhachuu qofaa, hidhaan tantee humni sii taateetiin diini sirraa ittisuu danda'uu qofa. Kabiraa hin jiru. Addunyaa gubbaatti wanni guddoon uummata nu keessa dhalannu nuufi. Isaniifillee wanni guddoon biyyee isaanirra jiraattanii fi ilmaan keessan ka kabajaa keessa dhalattee kabajaa keessa guddachuu dandeettu. Kasan haal qajeelchitaniif qof jedhaa. Yoo du'anillee boolota akka ajjeessan malee lamina ajjeessan. Yoo bilisoomanillee jireenyi tokko jiraatan malee jireenyi lamin jiraata. Yoo horanillee jireessi tokko horan malee jireenyi tokko jiraatan malee jireenyi lamin jiraatan. Soo kanaaf kabajaan jiraachuu Oromoon tokkoomee jaaramee hidhatee hidhannoon isaa diin ittisuu isirraa ittisuu danda'uu qabu. Amaara amantaniinnaan badii teessan balbal bantanii manatti ol galfattanii beekadhaa jechuu fedhaa. Waan hiree tana nu kenniteef uummanni keenyatti waan qalbiin teen feet akka dhaamachuu dandeenyu waan hiree tana nu mijeessiteef Dr. Guddoo si galateeffannaa horii bulii ilaa gurraan jaarii jechuu fedha. Ayyee galatoome obbo Libaanii obbo Leenjisoo gara keessan deebi'a. Dhaamsa dhuma dabarfadha. I think Yurugaanu Liban fixeera waa'ee kana beektaa waan jedhaman irra jiru fixeera gama kiyyaan yoo ilaalu dhugaan lafa jirtu tokko Oromoon seenaa isaa irraa baruu rakkin haqadhaan waan seenaa irraa dhufeeti. Barak milik farraa Oromoo kufa irraa qabeeti Oromoo qabatanii Oromoo akka cabsaa asiin bayan madhalli akka inni jiru seenaa kana dhamatu seenaa baruu
dhaloota nama lafa jiru kan seenaan kun akka deebi'ee isarra hin deebi'amne isa barsiisanii isarraa dhaabatu. Akkuma ammaa Liban jedhe sani jecha Hayilee Fidaati jira. Ka hidhate, ka gurmaa'e, ka dammaqetu mooyataa. Saba kana qabutu mooyataa. Sabni hin hidhanne, sabni hin dammaqne, sabni hin ijaaramne eenyuunuu mooyatee hin danda'u. Kanaaf Oromoon ijaaramuu, hidhatuu, kan dammaqu wal dammaqsuu, tokkummaa isaatiin diina dura dhaabatee biyya isaa wal maamsuun hiree inni qabu sanuma tokkotti jedha. Hiree gara biraa Oromoon hin qabu. Sabni kun biyya tokko qaba. Amaari biyya lamaa dhaadatti qabdi. Oromiyaan kiyya jettee yoo ta'uufi baate biyya ofii qabdi. Tigireen kunoo biyya kunoo Itoophiyaatti waggaa 27 kunoo hidhatinaan biyya ofiitti galu. Oromoon biyya dhaquun biyyatti galu qabu. Ta qabuus tanuma yoo du'ees yoo jiraatees biyya ofii tan irra jiraatuuf hiriyasa irra du'uu qaba kan jedhu qaba gama kiyyaan galatu. Ayyeeka keessummoota kennaa isin lachuu yoo ammallee dachaa irra deebi'eetiin asitti argamtaniitiin marii bareedaa kana nu waliin taasisuuf wayyoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Daawwattoota kenna qophiin kenna karraa kanumaan raawwata. Haga qophii biraatiin keessummoota qabadhee isinitti deebinutti nagaan nu jiraadhaa horaa bulaa isiniin jedha.